Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii too gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee immoo barumsa Ingiliffaatiin walitti deebinee jirra akkuma baratame jechuudha. Har'a maalinni kan barannu verb to be kan jedhaman afaan Ingiliffaa keessatti jechuudha. Verb to be kana yeroo positiivii ta'e negatiivii ta'e akkasumas gaafii yookaan question keessatti akkamitti fayyadamna kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf na waliin turuu hin irraanfatinaayii baay'ee walirraa bannee turreeyyuu dhiifamaa ammaan booda yeroo yeroodhaan viidiyoo gadhiisuu ni yaalla jechuudha. Viidiyoo baay'ee isin fayyadu. Warroonni haarawaa taatanis gara viidiyoo 300 olii sirriitti kan isin fayyaduu danda'an hojjannee jirra jechuudha. Kanaafuu seentanii akka irraa fayyadamtan asumaan ergaa isiniif dabarsina jechuudha. Inni biraa immoo maalinni warroonni zuumiidhaan barachuu barbaadan yookaan warroonni iimoodhaan irra caalaa iimoodhaan barachaa jira waan ta'eef iimoodhaan kafaltii giddu galeessaan barachuu barbaadan barachuu ni dandeessu jechuudha. Namoota 5 fi isaa ol yoo taatan isin barsiisuu dandeenya jechuudha. Kafaltii giddu galeessaatiin jalqabarraa warri dubbisa hin dandeenyerraa kaasnee jechuudha. Jalqabarraa kan kaasnu isarraa kaasnitoo hanga afaan keessan sirriitti barattanii ammasitti isin barsiisna jechuudha. Okay, amma gara barumsa keenyaa dabarra jechuudha. Har'a maalinni kan barannu jennee verb to be kan jedhaman verb to be maalidhaa kun verb to be kan jedhamu tun maal agarsiisti? Wanta ta'umsa wanta tokko agarsiisti jechuudha. Ta'umsa wanna tokko agarsiisti jechuudha. Wanti tokko akkana fakkeenyaaf ani barataadha yoon jedhe ana maal na godhe jechuudha. Maal ta'uu kiyya ibsee ani barataa ta'uu kiyya ibsee jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani barsiisaadha. Kuni kan kootii nama biraatiif ammoo yoo fayyadamnu fakkeenyaaf inni barsiisaadha yoo jenne inni barsiisaadha. Kunillee ta'umsa jechuudha. Maal ta'ee barsiisaa ta'e jechuudha. Verbiiwwan yookaan gochawwan akkanaa gochimawwan akkanaa kana maal jedhamanii verb to be jedhaman. Verb to be yookaan gochimawwan ta'umsaa jechuudha. Ta'umsa agarsiisan jechuudha. Okay. Amma maal laalla jechuudha fakkeenya fayyadamnee maal jedha tokko faranti affirmaatiif jedha. Affirmaatiif akka pozitiivitiitti fudhadhaa jechuudha. Amma ana wanta tokko ta'uu keessan yoo agarsiistan jechuudha. Isin ofii keessaniif ta'uu keessan yoo agarsiistan I am jettan. I am jettan jechuudha. I am isin ta'uu keessan yoo agarsiistan jechuudha. Wanta tokko I am jechuu dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko waa isin gaafachuu danda'a. Barsiisaadhaatii akkasumas barataadhaa jedhee isin gaafachuu danda'a. Kanaaf yeroo san I am barsiisaadha yoo isin I am jette bakka maal jechuudha jechuudha. Barsiisaadha. Ta'uu kee agarsiisa jechuudha. Ta'umsa kee agarsiisa jechuudha. Inni biraa immoo he is. He is. Kunillee maal agarsiisa jechuudha. He is kan jedhu kun he is kan jedhu kun he jechuun maal jechuudha? Isa jechuudha miti. Kanaafuu ta'umsa nama biraa yoo ibsinu jechuudha. He is. Inni akkasiidha. He is a teacher yoo jenne amma fakkeenyaaf he is a teacher yoo jenne maal jennu jechuudha? Inni barsiisaadha. He is a teacher. Kan duraati irratti immoo I am a doctor. I am a doctor jechuun ani doktora yookaan ani maalidha? Ogeessa fayyaati. Ani doktora yookaan ani ogeessa fayyaati jechuuf fayyadamna jechuudha. Maal agarsiisaa jirra? Wanni hundarraa asirraa hubachuu qabdan maalinni kanan agarsiisaa jiru kan jedhu. Maal agarsiisaa jirtanii? Ta'umsa keessan I am a student yoo jettan or I am a driver waanuma taatan ta'uu danda'a. Hojii qofa ta'uu baachuu danda'a. Waan hedduu ibsuu dandeessanii. Kanaaf ta'umsa keessan ibsitan jechuudha. Ta'umsa keessan ibsitan. Inni biraa immoo he is. He is kan jedhu ilaallee jirra. He is jechuun inni. He is a doctor yoo jenne inni doktora yookaan ammoo doktora yaa namoonni baay'een ni beektan jedheetanii he is a teacher yoo jenne inni barsiisaadha. Inni barsiisaadha jechaa jirra jechuudha. Okay, inni biraa immoo maal jedha? She is. She is. She jechuun ishee jechuudha. She is yoo jenne amma immoo she is. Amma laalaa verb to be kan jedhaman kunniin asirratti am, is kan jennu kana jechuudha. Am, is, are kan jedhamu kana jechuudha. Ta'umsa kan agarsiisan waan biraati miti. Dhaggeeffadha laala.
am, is fi are kan jedhaman kanatu agarsiisa jechuudha. Kanaaf maalidha? She is a doctor. Isheen doktora ta'umsa jechuudha. Amma kuuwwan hunduu kanuma fakkaata. Inni biraa immoo it is, it kan jedhu kanammoo kan fayyadamnu maaliifi for things wantootaa fi for animals beelladootaafis fayyadamuu dandeenya. It is jennee amma fakkeenyaaf it's a donkey yoo jenne suni harreedha yookaan kuni harreedha jechuuf jechuudha. It's a donkey. Okay. Inni biraa immoo you are. You jechuun akka siititti fudhadhu. You are. You kana danuudhaafis ni fayyadamna, qeenxeedhaafis ni fayyadamna jechuudha. You are a doctor yoo jedhame maal jechuudha? You are a doctor. Ati doktora yookaan isin doktora. Namoota baay'eedhaafis fayyadamuu dandeenya jechuudha. Dubaraafis dhiiraafis fayyadamuu dandeenya. Okay, maalinni amma immoo you are kan jedhu kana hundaafuu fayyadamne jechuudha. Akkan isinitti himuuf yaaletti hundaafuu fayyadamne jechuudha. You are jenne, you are a doctor yoo jenne ati doktora dubaraafis dhiiraafis hundaafuu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo we are yoo jenne immoo nuti ta'umsa keenya agarsiisa jechuudha. We are yoo jenne nuti kan jedhu agarsiisa. Nuti we are a student yoo jenne nuti barataadha. We are a student. Nuti barataadha. Kan dhumaa immoo they ammoo namoota lamaaf fayyadamna jechuudha. Namoota lamaaf they jenneetoo fayyadamna jechuudha. Isaa fi ishee isaan jechuuf jechuudha. Isaan barattoota yoo jenne they are students. They are student. Isaan barattoota jechuuf jechuudha. Ammoo verb to be kana negatiiviidhaan akkamitti fayyadamnaa kan jedhu ilaalla immoo jechuudha. Negatiivii jechuun ni beektan jedhee tan yaada wanta tokko faallaa wanta tokko yookaan akka hin taane yoo barbaannu jechuudha. Verbiiwwan ta'umsaa yookaan gochawwan ta'umsaa kana akka hin taane yoo barbaannu jechuudha. Amma fakkeenyaaf I am not a doctor. Ani doktoraa miti. I am not a doctor jenne jechuudha. Inni biraa immoo he kan jedhu kan duraa jechuudha. He is not a teacher. Yaa'u kan amma fayyadamnaa jiru teacher, doctor, student, driver san fayyadamaa jirra. Garuu kan biraatillee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu he is not a teacher. He is not a teacher. Inni barsiisaa miti. Kan itti aanu immoo she is not a doctor. Isheen doktoraa miti jechuu dandeenya jechuudha. It is not. Inni biraa it is not jechuun kunillee it is not a bed. Kuni algaa maal jedhama siree miti jechuuf yoo barbaadu. It is not a bed. Okay, inni biraa immoo you are not. Ati akkanaa miti jechuu barbaada. Ati akkanaa miti. You are not. We are not yoo jettan ammoo nuti akkanaa miti. They are not. Isaan akkanaa miti jechuuf jechuudha. Inni biraa immoo ta'umsa biraa immoo fakkii maaliidhaan fayyadamuu dandeessan jechuudha. Gaafiidhaan gaafachuu dandeessan jechuudha. Gaafiidhaan akkamitti gaafattanii fakkeenyaaf am I ta'umsa keessan am I yoo jettan ani akkasii jechuudha. Direct amma ilaala. Direct translate gochuuf yookaan direct gara afaan Oromoo jijjiiruuf osoo hin taane maal gootan am I yoo jettan ani akkasiidha. Wanta tokko namni yoo siin jedhe amma fakkeenyaaf ati barataadha yoo siin jedhe ani barataadha am I jechuuf jechuudha. Inni biraa immoo isii inni akkasii jechuuf isii ta'umsa isaa agarsiisan jechuudha. Amma inni barataadha jedhamtanii kanaafuu he's a student yoo siin jedhan isii inni akkasii is he jettan jechuudha. Is amma asirratti kan fayyadamnaa jiru is, am, are kan jedhaman kan. Okay, inni biraa immoo is he fi is she'n walitti dhiyaataa. Is, it's, is it akkasii jechuuf. Is it jechuus dandeenya. Okay, are you ta'umsa kunillee ta'umsuma agarsiisa jechuudha. Ta'umsa are you ati akkasii. Are we nuti akkasii. Are they isaan akkasii jechuuf agarsiisa jechuudha. Yaa'u dafeetan isiniif barsiisee dhiifamaa garuu
irra deddeebi'aatoo ilaalaa jechuudha. Kan isiniif hin galiinillee koomentii irratti naaf barreessaa. Warroonni jalqaba dubbisarraa kaastanii afaan Oromoo, afaan Ingiliffaa akkasumas afaan Amaariffaa barachuu barbaaddan jalqabarraa kaasnee dubbisarraa baacaa dallee beekuu baattan isin barsiisna. Rakkoon hin qabu jechuudha. Nu dubbisaa. Lakkoofsa keenya lafa isiniif goonaa. Kanaaf iimoodhaan nu dubbisuu dandeessanii barumsa keenya keessan hordofuu dandeessan. Amma bakkuma hirtanitti nagaanaaf ta'a. Baay'een isin jaaladha. Baay'ee.